Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya akkamiin jirtan nagaa fayyaadha. Har'aan tana haasaa yoo kana torban kana hin jirru ture amma har'a deebi'een jira. Waa'ee biyya keessaa dabreetis waa'ee addunyaatis yaadan baaneetuma deebina. Waa'ee biyya keessaa gaammaan tana haala jiru. Biyya Oromoodhaa tun biyya Itoophiyaa tanaaf handura takkaa'u mudhii jiddu galeessatti argamte jechuudha. Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha yoo jedhan waan wal falmisiisuuti jechuudha. Haaluma kanaan gaama biyya Oromiyaa kan hoggalaale biyya badhaatu uummata guddaa qabeenya guddaa qabdu Oromiyaani. Haaluma kanaaf warreen diinaa nafxanyoota duratti kanneen faana bu'uu barbaadan biyya Itoophiyaa kana agartee akka jirtu kanatti karaa nagaatiin Itoophiyaa nagaa uumuu irratti gufuu ta'anii haala duratti san deeffatu jecha hedduu waan falmaniif jecha jiddugala kana Oromiyaa jiddugaleessa Finfinnee irraa qabee hunda biyya Oromiyaa kana nagaa dhoorguuf ololli isaan hin goone hin jiru godhaatis jiranii ololli isaanii immoo kijiba irratti hundaa'e gabrummaa irratti hundaa'e waan ta'eef bakka hin qabu jechuudha. Kanumaafuu uummanni keenya baasensatti kaabaatibbatti amantiidhaan osoo waliin qootin kun waaqeffata kun islaama kun kiristaana jee odoo waliin qootin jabaatee dura dhaabbataa jira jechuudha. Ammallee jabaateetuma dhaabbatuudha qaba. Dhiyeenya kana gaa hiriira adda addaa godhuudhaan qabsoon adda addaa beektota akka Jowaar Mohaammed Baqqalaa Garbaatii fi kanneen maqaan hundumaa'u nu baasaa jechuudhaan kanneen mana fayyaa mana hidhaa keessatti fayyaan isaanii guutuu miti irruudha jedhanii fayyaan isaanii nu eegamuu qabdi jedhanii yaada dhalaa'een uummanni hedduu qaawwamiidhaaf bahe jechuudha. Hoggaan karijuu uummata Arsiidha. Baalee Arsii hogga jennagaa Baalee wajjumaanii Baalee Arsii karaa Shaashamannee roobee Baalee bakkoota adda addaa hundattuu Harargee dabalatee hedduu sosoosii jabaan godhee jira. Kaleellee karaa Suluttaa kana Shawaa keessallee sosoosii adda addaati jira. Kanneen bahaa fi uummanni Baalee fi Arsii fi Harargee hogga sosoo kaan ammoo kun hin sosoone jee jidduu keenya karaa kanaan diinisa kan kenne ulaa kana cufamuudha qaba jechuudha. Kaan Oromoodha akkuma amantii fi kutaan waliin qoonnatti ammallee kun achiin bee kun achiin hin baane jennee qirreetaan qabnu jechuudha. Uummanni keenya hundinuu tokko ta'ee qabsoo isaa oofatu qaba jechuudha. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa jiddu galeessalleen humna wal qixaa kan ta'in warra hiriira salaamu salfii jechinuu salaamu salfiidha. Salaamu salfii hogga jennu fiqaada gaafatanii bahuu qabanii yaa mootummaan fiqaada gaafatanii bahuus baatan uummata uumaa harkaa hin qabne humna hiriira baysanii waliin fakkaanne tarkaanfii fuudhuun haalan yaachisaadha. Kanumaafuu sababa maftiin Itoophiyaa afaan illee hedduu ta'e jecha kana hedduullee jiruudhaan fedhu isaan kijiba olola ooyesuuti malee waan dhugarratti jetanii qabni sababa maftiin isaanii uummata biyya Oromiyaa tana keessa saamuu fudhatanii jiraatu zalaalam uummanni abbaa qabeenyaa kun akka siyaasaa ofitti abbaan taane akka diinagdee ofiitiif abbaan taane akka bulchiinsa ofii barmoota fayyaa amantii fi hundumaa bilisummaadhaan akka irratti hin jiraanne zalaalam numaat akka abbootii abbaa keenyatti bitaa dhufnaa binnaa abboonni keenya gaafan salaxxeen sanuu humnaan bite warra kana nuti irra gizee salaxxanne akkamitti bituu oollee maaliif waan isaan nu dhaalchisan bulfatuu dadhabnee jedhanii soso'aa jiran jechuudha. Nuti sarraan tana saayinsii fi teknoolojii galanni haa ga'u bahaa seensatti haabatibbatti addunyaan daqiiqatti wal gahaa jirti jechuudha. Haala jiru hunda wal beekaa jirti jechuudha. Duratti amma gaa'ugaa duraa gizee abbootii keenyatiif nutillee keessa jirru keessatti gaafa Harargeen midhaan Harargee dhufte takka waan gaariin tokko karaa qabsootiin dalagame kanneen wallagaa beekuuf Jimmaa fi Iloo Baabur Bunnoo dallee beekuudhaaf karaan Booranaa kunii fi Gujii kun beekuudhaaf amatoota fixatte jechuudha. Amma wayituma amma haasofni kana hogguu lakkifame daqiiqumatti addunyaa kana hundarra wal gahaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha barmoonni keenya fi beekumsa uummanni Oromoo qabus uumamaan qabu irratti dabalatee kabaraneetis wanni dhiibbaa jalatti nu huffisin jiru hundaa'uu jabaannee qabsaa'uma qabnaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warreen mootummaa naannoo Oromiyaa bulchanii fi mootummaa jiddu galeessaa kunis qabsoo Oromoo keessaa bakka hin qaban jechuun hin ta'u qabaatu qaban. Haala amma jiran kanarraa of qusatanii uummata bira dhaabbatu qaban. Haalli kun Minilikilleen humnaan nu fixee Jalanqoo aanolee fa'aa miidhaa geesse gizee adda addaa ibsamaa jira amma ibsamaa jira. Miidhaa kanaan Minilik harka muraa aanolee godhuudhaan uummata sodaachisuuf uummanni Arsiidhaa bara 12 lolee boodan diinni irratti
diina harkatti kufee jechuudha. Kana jechuun Oromoota kaan cabsaa kan dhufu hakkammoo Arsii fi Baalee warra Arsii kanarratti lolli guddaan diina dura dhaabbate hin jiru jechuun ni malacha Oromiyaa keessatti. Hundinuu kanuma qabsaa akkas hin jiru akka Calanqoo faanis dabalataan akkasumatti jira. Waan kana ta'eef jecha kana hoo har'aan tana nafxanyoonni Haile Sillaases haa ta'u Mangistuu Haile Maaraamis Mallas Zeenatis wayyaanee wajji hoggoo dhufu uummata kana fixee booddee milkii ummataatiin isaan martinuu darbamanii Haile Sillaaseen ammoo beeta mangistii keessatti manoota bakka fincaanii fi wotaadarri itti fincaa sagaraa bakka itti bahutti qabarameeti reeffa isaa wayyaaneen siyaasaa isii waliin dha'uudhaaf jecha akka nama Haile Sillaasee yaaduu fakkaatee chiifuutee awwaaltee jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warreen amma aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatis jiran warreen jiddu galeessa dursan Oromoonnis hundinuu ha isaan baasu Oromoo fi Oromiyaa bilisoomsuu bichaadha. Kana hogga jennee tooftaa riformii hajuun kanaan deemanii uummata osoo aangorra jiranuu osoo aangorra jiranuu caasaa biraa bakka buusuudhaan saba biraatti bakka buusuudhaan saba hogga jennu Amaara bakka haasanii dhabamsiisuu jechuudha. Amaarrinis haga persentii ofii qabutti argatu qaba malee dhibbarraa harka 60 ol fakkeenyaaf saraatanyaa addunyaadhaa jirtu keessa ambaasiin Itoophiyaa jala jirtu birkii 20 jira jechuudha. Ministeeronni gaa ministeera fayyaa, ministeera qonnaa, ministeerota kana jala damee ministeerri kun damee 20 qaba. 20 kun hundinuu biyya alaati damee 20 qaba. Saraatanyaa 1,200 qaba jechuudha. Kana keessa Oromoon beekannoo adda addaa hoggaman Oromoon nama 78 bichaadha jedhan. Kana hogga jennu jechuun maal jechuudha? Nama 1,118 warra kanaan warra naftanyaadhaa gabroonfate kanaan caafamee jira. warra shaayii dhaleessurraa qabee kafteera adda addaa dalagurraa qabee kanneen hundinuu waxa ofiitiif dalagaa baasanii kadaldalus adda addaatiin biyya addunyaa wal qunnamanii diinagdee kana ammallee 165 isaan harkaa qaba jechuudha. Nuti 150 taatu 150 siyaasaa teenya diinagdee teenya bulchiinsa keenya qabaannee Itoophiyaa bilisaa wajjin jaaranne jenneeti abdannaa jechuudha. Haala warra isa oofna hajuu kana hafitan fitanii hafe aangorratti bahu kun hedduu kufiisa guddaa waan fiduuf jecha tooftaa akkuma jiru hanti tooftan warra kana dhaanii aangoo siyaasaadhaa ka diinagdeedhaa kan bulchiinsaa keenya deeffannee walqixxummaa wajji jiraannaa walqixxummaan ammoo isaan addunyaa hunda akkatti to'atanii naggadaan to'atanii waajiraa hunda keessa to'atanii jiraatan kun walqixxummaan jaamu kun dhiibbaa jaama waan kana ta'eef jecha gaa uummanni Oromootis namoota tokkorraa haga murnarraa haga dhaaba siyaasatti tokkummaa keenya jabeessuudha qabnaa jechuun maal jiruuf jabeessina. Uummanni biyya Itoophiyaadhaa kun uummata biyya Oromiyaatiin daangaa hin qabne kutaa nama Sidaama wajjin 10 taate kurnanuu 9 Oromiyaa wajjin qaxxisa wal geessa jechuudha. Tigraay bichaadha ka waliin geenye luguun Tigraay illeen Oromoota keenya hawalloote wajjin wal daangeessaa jechuudha. Akkuma daangaa hedduu qabnu kana hogga dhugaan bilisummaa teenyaa dhugoomte sabab sablamoonni dhugaa bilisummaa isaanii arge tokkummaan jaalalaa wajji jiran amma immoo Oromoon bari isinirraa jachi barbaadi daangaa barbaadi jedhanii uummata habiraallee nutti kaasuudhaaf warreen mootummaa jiddu galeessaa TV Hacaffee Oromiyaatis warra kana osoo beekanuu hin rafnee fi qabsoo itti qabaa jiranii fuulduras rakkina wal fixiinsaa ofii wal balleessuu kanarraa dhaabbannee fuula keenya biyya bal'oo daangaa bal'oo Itoophiyaa hundaa wajji qabdu kana diina keenya kana karaa malaatiinis tooftaa adda addaatiin dhaabbannee mirga biyya keenyaa daafannee jiraachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan tana Goojjam seessaa karaa Binishaanguliitti wasanaa kana Matakkal zooniidha jedhan warri Amaaraati. Amma hawwii zoonii fi Wambaraa fi aanaa guggubaadhaa amma bishaan Abbayyaa keessa ba'an kana hundaa'u uummanni dhibbarraa harki 37 uummata Oromootii jechuudha uummata Binishaangul kanarraa. Uummanni kun warra Jaawii fi Jaawii Wambaraa fi gubaa waradaa kana keessa jiraatu jechuudha dhibbarraa harka 37 qabdi jechuudha Oromoon nama kana. Maaliif jechuudha biyyi kun dura Wallaggaa wajjin kiflaa garii tokko gabroonfataa haala isaanii mijaa'urraa Oromoota daangaa adda addaa irratti muree rakkisaa ture malee. Kana waan ta'eef jecha biyya keenya keessatti nuti namoonni Oromoo ta'e hundinuu yaada uummata Oromoo fudhannee wal dhageenyee dhaabonni hundinuu daangaa keenya kan tarafatti diinni mure kana hundaa'u karaa nagaatiin biyya keenya wajjin tokko ta'ee akka jiraatu Oromiyaan akka nagaan jiraattu godhuudhaaf qabsaa'onni Oromoo hundinuu nama tokkorraa haga murnaa fi dhaaba siyaasaatii fi mootummaa Oromiyaadhaaf bulchuu fi mootummaa jiddu galeessaa kan jiranis daran jabaatanii walta'iinsa
والهدو خال والله خال الجيسو خنا الرابانة تكون ما بيجي خين أكر قوفت واني بيخو قمنا ديني دبرلين خعملين خنوف خنوتي كبسو قبوف أمة أورمو خنا هم نساني سامو أبيني أورمو خنا ريدي سامو خالابتن في دني تقولوا خنينا ما أنتنا خراش عشان من نراد إثنا والبلت ويسد وفي خنا سبب قرأت إن خكايلة قبل ثلاثة سيفان خرانا أنا أمارتي كومبانيا أو فني جرنجة طريقة قافا أشتى ميشن ست قرقرو ديمن أمة أورمو خنا قبرهم فتني أسي قرقرو ديمو بربادا نمني ركوم قافا بيجدوف تبيجر رادس قافا نجا كم تكا ديبي ست قرقرة تله وانفول در قررتوا في قت أمان تنا غونيا واني خليلي أمارا نكى كومبانيات أددا بليونات اتباسه وجت ودف ديما يشودا وان كانت يفجتشوا سبب بربادني سبب نساني خم بكي قرقرة ودي جبا قدو قبض تيني موان تيفجتشا خد هنداو هجم دين نوجي خفلان نوجي جراتو أكبر بادو هندي خينيا بيخو دقمنا يشودا وان كانت يفجتشا أمان تنا أنا أسرتي واي بيجي دابك زبرا ولد ديبنا لأني خنا أمريكا وجه قدام من السرم بهاج الدوليسا نا توريتشو مالجو هي إسرائيل واي دم فلسطين استودن داعا دبلوماسي في ديما لأني خنا تي إمارات عربية في إسرائيل والتيسا دادا قرانيتشو خجافا لولا يا عربا في إسرائيل تيسا دمرة هديرو ديب فتنيتشو لا بيجي عربا خنا خيسا إمارون عربا مو خديب سه خدور اللي توباتو جبسي قافلولا عربا في إسرائيل برد بخصوص الجهاتمي تربة سنا براها إسرائيل لولا رقبتي والتينسا وجه قدو عنو رسالة جوردانو سيزيو نقصوصن بيكا شلكو خرانا قاتن إسرائيل دي فتاة سمينات قدو بيوتا لما كان بيشارة خاقود سعودي فان دوبال للا خيسة دوبال لخان أمريكا في إسرائيل وجه والتاني ديبا وفنتاتو أمو إفتي جبس إفي جوردانو سوري أما مو إمارات العربات دميتي موتما إسرائيل بيخي وجين هاسا قدو ترن أشيرس غا أماني في بحريني سنيقول أنجامي إيقاما وجه قدان أمريكا خلاليان إسرائيلي في أماني في بحرين يتبابر عرب أمريكي دواتيتين أشين سودان دفيت دو خنا سودان دفيت كلام السيرين توبلي وجين هاسا خجون نجي على تري تكلم السيرين أمو سودان وجه هاسا تكلم موتما سودان حرام رابطة خان اللي دوري نساني أكا إثيوبيا دوتو أشرا اللي أباي دورنا أكا دكو كل اللي ملكي سياسة دا خان جبس رتي أرجمي جنة الله يجرا وان خان تيجي تجا إسرائيلي في عربون خنا حالا خنا قلتني هو قصصون أمو عربون نجا دبراني أما إسرائيل بيخني والتار وفني جرين جتشورا بروتا ترباتمي أفردورا موتما إسرائيل بينو أمة إسرائيل بينو درشي إسرائيل بينو جنيديدن درشي ربي تومي إسرائيل ربي تومي قافة دابني تكون الدنيا برا ربي خلصنا على فرتمي تربة وسنة برا ربي خلصنا على فرتمي سديد إسرائيل كوما ربي سديد الدنيا راجل جسان إسرائيل في بيجي إسرائيل بينو جنيد فلسطين بين أرامني برا دابت برا ربي خلصنا على جاتمي تربة مو لولا عربا في إسرائيل قدام من إسرائيل جبسر جوردانو سرا بكر شلقو جبسر سنا برا جوردانو سرا سوريا را غولان ترارا فلسطين يروشلم تفلسطين تبتكر الدنيا وسنتز فلا يروشلم سنزخنا جاتهم يتبللوا قدام من الرغبات إسا أمريكا نبيته إسرائيل أمس فلسطين بها يروشلم بها ديني خدت أمريكا بيته في يروشلم وانا ختمهم ده نبدأ شدا فلسطين يروشلم أمو غافر أبنس كما الدنيا وسنة تلابي بوانا نسيدا حالا خنا خيسة تقادرانو إسرائيل بيخو سوق بنو بيجي إسرائيل بيخني عمنو دابت الدنيا دوق بنو برا تربات ما يفردره هند عربان بينو جه أران تنمو جابين في سياسة السودان خيسة يرتون إسرائيل بيخاتران هنبجة جا إسرائيل بيجي قبدي أمتها ربيت أمه إسرائيل ميدا كمومو قبدي جتشو خيامتي حالا جديدا ترى خيسة فرتان كان سلا غافاس إسرائيل بيخني نكان جراتني ويانا هنبجة جوري بوندي مهندي بكما فرتوه ملكه ملكين تورا حق أبدا بتيجوا بكما مرتو هنوان تيجي جا بيونا كجوردان سفان حكا باكستان فان هدودرو دابتا بيجي جوردان بيجي تركيتون بيجي جبدودا بيجي تامنتي إسلام أردن فكيسا جبدودا بيكم سال جبدودا سياسة الدنيا تدوغرتي ديمتي عربوتا هن هدو بلا لفتو مقابدي هنبجي جا إسرائيلي في عربنينس وفلسطيني في إسرائيل نجا نجافني وجتان درانو ما بدوتا رفا
nagayni akka bu'u gartee dhugaan ni mooti waan kana ta'eef jecha gaa arraan tana gaa dhuma dubbii xiyyaarratti biyya addunyaa kanarraa waan tokko waan ajaa'ibaa akka jiru keessa fakkeenyaaf amma Biraazil fudhanna jechuudha. Biraazil yoo fudhanne waa shan takka waaqa waajaa geessu waan addatti itti beekamtu qabdi jechuudha. Taphattoota kubbaadhaa akka Peeleedhaa addunyaa irratti qabaatu tokkoffaan isiidha nugusa kubbaa addunyaa jedhaniin Peeleedha. Peeleen kun maal jechuudha? Kubbaa gisee 1110 addunyaa irra galchee nugusa kubbaa addunyaa jedhanii ammallee rikoordii isaanii san namni fudhatee jiru Biraazil kanaan ni beekamti. Biraazil buna oomishuudha sadarkaa addunyaatti tokkoffaadha beekamtuudha. Kilaboota warra kubbaa taphatan Awurooppaa fi biyya addunyaatti dhaleessuun sadarkaa addunyaatti tokkoffaadha. Hindiitti aantee Biraazil ammoo shokora oomishuun tokkoffaadha. Foon addunyaadha foon horiirraa oomishamu kana addunyaatti harka 25 isiitu oomisha. Biraazil yaadannoo danni addunyaa irratti qabatuudhaan sadarkaa addunyaatti beekamtuudha. Ama danni janiiti. Kanatti ansee khatumra Argentina maqaadooyna Argentina gojennu gaawannaa khatamaan Buenos Aires janiini hogga Argentina maqaadooynu addi addunyaatiin bal'ina addi addunyaatiin seeylaffallee qabaatu ammoo Maaradoonaa yaadannaa jechuudha. Maaradoonaan kun taphataa kubbaa addunyaa nama beekamaadha. Maaradoonaan kubbaa isa harka ga'e goolii galchuu qofa osoo hin ta'in dirree kubbaadha. Bakka taphaa ta'u jidduusaa ta'u goolisaa ta'u bakka maraa haa ta'u jechuudha. Kubbaa galchuudhaan nama beekamaadha bakka maraaf ta'a jechuudha tapha keessatti. Peeleen ammoo hatti beekamu kubbaa isa harka ga'e goolii galchuun beekame bakka maraaf hin ta'u. Waan kana ta'eef jecha gaa arraan tana asumarratti dhaabna. Kana yaadannuma qaburraan hagana jee gizee biraa walitti deebina. Nagaan jiraadhaa gaa turtii gaarii isin yaa godhu nagaatti isin